إيميل سنتي فيدما جرتن أصوي سنجلا إنها تمني هم مكيسة سنتي إلى لدا حتى إيميل كيسن يسولين فيدما جرتو كراس هالبات هنا كم تبيكو دندسن أصو أبي تقولين فيدمين بالبلوم هركاك بدنين كم تبيكو أكيد دندسن في أكمل تكفر راكيسة تباسو دندسن يسر راكاتون بالبلا كيسن إيميل كيسن شابسة تسينه هندما يو دقيقة مراسة كيسة تسينر كيسي سبب بروم سكانما هند برباچ سو لايك في شير سبسكرايب gochuu hin dagatina amma kallatti maaniin karaa barumsaa isin dabarsa. Egaan hordoftoota fi kabajamtoota walitti deebinee jirra akkuma reef mata duree irraa isiniif tuquuf yaaletti iimeela keenya eenyutu cabsee nu waliin fayyadamaa jira akkasumas eessarraa nutti seenan akkamitti ofirraa baasuu dandeenya kan jedhu bilbila akkam kompiitara moo bilbilaan nutti seenanii nu waliin fayyadamaa jiran kan jedhu hunda isaa bakka takkatti isin argisiisa hamma dhumatti na hordofaa. Egaan hordoftoota kiyya kanaafuu aappii tokkollee osoo hin fayyadamne bilbila nama hundarraa ni jira settingii kanarratti ni cuqaastu yeroo tokkoof. Kilik gootu sana booda hordoftoota kiyya haala kanaan fuula kana qabatee nu dhufa akkanatti ol harkistu jechuudha ol harkistanii jala kanatti gadi buutanii hordoftoota kiyya Google bakka jedhu kanarratti kilik gootu. Sana booda hordoftoota kiyya haala kanaan fuula kana qabatee nu dhufa iimeela nu keessaa qabnullee akka kanaan fuula kanarratti ol baasee nutti fidaa jechuudha. Fakkeenyaaf iimeela nu check godhuu barbaanne san fuula kanarratti yoo hin arganne fuula dura kana qastiitu jira. Qastii tanarra cuqaastanii iimeela keessaa qabdan san kan ilaaluu barbaadan san fidattanii dhuftan hordoftoota kiyya. Yeroo akkanatti iimeela ilaaluu barbaadan san maqaan isaa gubbaa kanarratti akka kanaan bahee isiniif mul'ate jala kanatti kun akkuma argitan manage your Google account ka jedhutu isiniif dhufa. Isa kanarra yeroo tokko kilik gootu. Sana booda hordoftoota kiyya haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa kun akkuma argitan jechuudha hoomii akkasumas personal info data and privacy tu jira akkanuma tasarkistu jechuudha karaa harka bitaa malee gamana sarkistanii zoomin isiniif godha hordoftoota kiyya akka isin sirritti isiniif mul'atu barreeffamni leen security ka jedhu kana ni argattu jechuudha kanarra yeroo tokkoof kilik gootu. Sana booda hordoftoota kiyya haala kanaan fuula kana qabatee nu dhufa jechuudha waa baay'ee tokko keessa jira gaa hordoftoota kiyya kan ammoo dhiyoon tan isin barsiiseetin jira kan asitti mallattoo raayitii kana kan hin qabne imeenda keessan kan warningi jala jiru video darbe keessatti akkamitti akka sirreeffatan isin argisiiseen jira jechuudha hordoftoota kiyya. Kanaaf eega akkanatti fuula kana qabatee isin dhufe ol harkistanii jechuudha har'a maal ilaaluu deemna hattuu iimeela keenya nu waliin fayyadamaa jirtu ilaaluu deema yaa hattuu har'a isin dhumatte akkamitti akka itti jalaa baaftanillee isin argisiisa nama dhossaan iimeela keessan seenee isin waliin fayyadamaa jirullee kan isin ufitti seensiftanii hayyamumaan seensiftanii deebitanii keessaa baasuu wallaaltanillee hunda isaa har'a guyyaa kadhumaati jechuudha hordoftoota kiyya isteeppii baay'ee salphaadha. Eega akkanatti isiniif dhufe hordoftoota kiyya maal gootu ol harkistuu jechuudha. Jala kanatti gadi buutanii hordoftoota kiyya maal argattu manage all device ka jedhu kan argattu amma maal gootanii hattuu qabuuf deemtan jechuudha harkaan. Kanaafuu asirratti yeroo tokkoof kilik gootu. Sana booda hordoftoota kiyya haala kanaan fuula kana qabatee nu dhufa waan isin ajaa'ibu iimeela keessan fakkeenyaaf iimeela bilbila keessan maqaa asirra isinii kaa'ee kan isin itti fayyadamaa jirtan tokkoffarratti isiniif fida maqaa bilbila keessanillee waliin jechuudha hordoftoota kiyya. Namoota iimeela keessan isin waliin fayyadamaa jiru haala kanaan tartiiban gadi isiniif fida dhibbillee yoo keessa jiraate amma kiyya fakkeenyaaf iimeela kana jechuudha nama meeqaatu keessa jira bilbila fakkeenyaaf mee walumaan haala koon hordoftoota kiyya kun asirratti kuni kiyya bilbila tokko Galaxy A20 jechuudha kun amma eessarraa keessa jira Beeruutii irraa keessa jira jechuudha hordoftoota kiyya kun akkuma argitanii daqiiqaa 9 dura irraa bahee jechuudha online irra illee hin jiru jechuudha yeroo ammaa kana hordoftoota kiyya asirratti illee Galaxy A12 tu keessa jira kunis daqiiqaa 22tti online irraa bahee jechuudha waan isin ajaa'ibu biyyallee waan hundaa walumaan lafa kaa jechuudha amma kun eessarraa Lebaanoon irraa seenee jechuudha hordoftoota kiyya akkuma argitan asillee nunoo Teknootu keessa jira jechuudha teknoosii 8ffaatu keessa jira jechuudha hordoftoota kiyya akkuma argitanii waan ajaa'ibaati haala kanaan ilaaltan ammallee yoo asirratti gadi buune hordoftoota kiyya namni kun amma Saudi Arabia irraa seene kunilleen garuu lakkoofsa recovery hin qabu jechuudha hordoftoota kiyya eega seene guyyaa 78 akkuma argitan guyyaallee waliin lafa isiniif kaa'aa jechuudha guyyaan seenerra asirratti illee akkuma argitan kun kompiitaralleen keessa jira kompiitara maqaan isaa Windows jedhamuun keessa jira jechuudha Itoophiyaa irraa hordoftoota kiyya akkuma argitan kana kunoo nama meeqaatu keessa jira jechuudha. Okay amma kana hundaa eega akkanatti ilaalle akkamitti keessaa baafnaadha amma nama kana
akkamitti keessaa baafnaan akka itti keessaa baaftan hordoftoota kiyya isteepii baay'ee salphaadha akkamitti keessaa akka baaftan illee ammumaan isin argisiisa fakkeenyaaf mee amma gaalaksii asirratti ilaalladha gaalaksii A12 kuni bakka tokko qofa jira as hundarratti ilaalladha hin jiru jechuudha keessaa baaseetiin isin argisiisa hin jiruumi amma maal gootan hordoftoota kiyya isumarratti gadi cuqaasta yeroo tokkoof fakkeenyaaf amma qastiin fuula dura jirti qastii kanarratti yeroo tokkoof kilik gootu isiniif galaa jira hordoftoota kiyya isiniif ifa ta'eetiimi yoo ifa isiniif ta'uu baate komentii jalatti naaf barreessa akka isiniif galu immoo abdiin qaba hordoftoota kiyya sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa kunu amma bilbilli kuni daqiiqaa 24 dura online irraa bahee jechuudha hordoftoota kiyya guyyaan inni seen immoo hordoftoota kiyya kunu akkuma argitan first sign in agostii guyyaa 8 barkum 2022 jechuudha hordoftoota kiyya kan inni email kana keessa seenee jechuudha amma waa hunda amma qulfii nu harka jira biyyi isalleen kunooti Libaanoon jedha asirratti hin argitanii hordoftoota kiyya nama kana keessaa baasu yoo barbaanne akkamitti keessaa baafna ka jedhu kuno asitti akkuma argitan sign in out nuun jee jira isa kana guutummaan guututti keessaa baasu yoo barbaadan asumarratti yeroo tokkoof kilik gootu sana booda hordoftoota kiyya haala kanaan fuula kana qabatee nu dhufa kuno akkuma argitan amma asirratti sign out on galaxy 12 keessaa baasuu feetaa nuun jedha hordoftoota kiyya eeyyee keessaa baasuu feena nu amma kanaafuu maaltu nurraa eegama hordoftoota kiyya asirratti gadi buune yoo dhiisuu feetanillee kaansel gootanii irraa deebitu jechuudha gadi buutanii asirratti sign out ka jedhu kanarratti kilik gootu ani amma kilik godheetiin sin argisiisa amma akkuma argitan kunoo hordoftoota kiyya amma asirratti okay qofa gootu jechuudha nama kana guutummaan guututti kee hojiin ala godhuuf okay godhan amma okay ni goona amma guutummaan guututtu kunoo keessaa bahee jira jechuudha namni sun hordoftoota kiyya akkuma argitan amma hin jiru noo ilaala walumaan ilaala hordoftoota kiyya hin jiru jechuudha sirritti ilaala namni sun hin jiru asirratti akka keessaa bahee jala kanatti nutti himaa jira jechuudha kunoo yoo asirratti gadi buutanii ilaaltan namni kun keessaa bahee jira jechuudha kun hordoftoota kiyya akkuma argitan amma asirratti mallattoo maayinasii tan asirratti nutti argisiisu kuni namni kun amma hojiin ala bahee jira jechuudha keessaa bahee jira hordoftoota kiyya haala kanaan namoota iimeela keessan keessa seenanii keessaa isiniif bahuu didan jechuudha eeyyama keessaniin alatti kan seenanii fi eeyyama keessanillee kan seenan jechuudha namoota iimeela isinii walitti banatee jechuudha boodanarraa keessaa bahee jettanii ofirraa keessaa baasuu wallaaltanii inni isin keessaa bahuu didee yookaan isinillee taatu bilbila keessan keessaa bahuu didee haala kanaan dhuftanii guutummaan guututu keessaa baasuu ni dandeessanii jechuudha hordoftoota kiyya fakkeenyaaf iimeela keessan paaswordii duraan ni beekaa yoo kan seenullee ta'e hin danda'u jechuudha maaliif yoo seene yoo kan paaswordii illee beeku ta'e iimeela keessa yeroo dura security itti godhatu qabdanii security akka itti godhatan dhiyoon tan isin argisiiseen jira security sirritti yoo itti godhatanii jiraatan yeroo inni achi paaswordii illee yoo beeke itti seene jechuudha maal gaafata eeyyama gaafata akka isin eeyyamtaniif yoo isin eeyyamtaniif malee seenuu hin danda'u jechuudha kallatti man paaswordii keessanillee ni jijjiirtu jechuudha yeroo san egaan hordoftoota fi kabajamtoota haala kanaan iimeela keessan guutummaan guututu harkatti deebifatanii nama eeyyama keessanii fi eeyyama keessaniin alatti seenellee hordoftoota kiyya haala kanaan of jalaa baasuun ni dandeessaniin isiniin jedha viidiyoo itti aanu keessatti hordoftoota kiyya iimeela keessan guutummaan guututu akkamitti akka harkatti galfatuu dandeessanii fi yoo bilbila waliin iimeelli keessan isin jalaa badellee bilbilli yoo akka tasaa ta'e hattuun isin jalaa fudhattellee akkamitti akka itti argatuu dandeessan bilbila keessan paaswordii keessaniin iimeela keessaniin akkamitti akka itti argatuu dandeessan hordoftoota kiyya karaa baay'ee salphaa ta'een viidiyoo ajaa'ibaatiin kutaa lammaffaa isaa isiniif deebi'a. Egaan hordoftoota fi kabajamtoota barumsa irraa kun akka isiniif galee fi akka isin gammachiisu abdiin qaba. Maarree isinillee viidiyoo kana ilaaltanii eega xumurtanii chaanaala dinqii fi barsiisaa keessan kana jajjabeessuuf chaanaala kana subscribe godhuu hin dagatinaa. Chaanaalli kun chaanaala barumsaati. Viidiyoon barumsaa baay'ee tokkeessa jira. Kanaafuu subscribe godhuu hin dagatinaa isin jedha hordoftoota kiyya. Viidiyoon kun akka namoota bira ga'uuf please like tuquu hin dagatinaa. Yaada fi komii qabdan bakka isiniif hin galin komentii jalatti naaf barreessaa isin jedha hordoftoota kiyya. Warreen hangammatti barumsi keenya jala darbee mata duree viidiyoo jedhu kan irra cuqaasuun viidiyoon barnoomsaa baay'ee tokkeessa jira. Deemtanii waan barbaadan ilaaltanii sirreeffatuu ni dandeessaniin isin jedha hordoftoota kiyya. Barumsa irraa qabadha asumarratti raawwata. Barumsa yeroo itti aanutiin hamma walitti deebinutti turtii gaarii qabaadha.